كلام ولا شيء. والله شغل، احنا نسوي شغل صراحة. كلام قومي روحي غرفة صلاة، غيري ملابس، ولا شيء ولا شيء. هنشوف يا ابو حياة، ما في كلام ولا شيء. والله شغل، احنا نسوي شغل صراحة. كلام قومي روحي غرفة صلاة، غيري ملابس. Gaabulii tokko akkuma argaa jirtanii mucayyoon tuni madaamiidha kan garaatii tokko irratti gadi lakkisee jechuudha. Yaa ta'u malee immoo akkanatti nama waraabuun jamar dhoorkadha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee wanjala guddaadha jechuudha. Waraabdee gad lakkisuu isheetuyyuu wanjala guddaadha. Shama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube iskaalii jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaa nama qeebsinaaf baay'eetu. Egaa akkuma argaa jirtanii video kana download godhattanii warreen ijoollee baay'een akkanatti nu waraabdee kan jedhan argeetan toy. Yaa ta'u malee immoo nama waraabuun yookiin immoo video nama waraabuun dhoorkadha. Madaamiin takka mana isheetti waraabuun dhoorkadha jechuudha. Egaa mucayyoon tuni itti hiitee mataan ishee waan dhukkubeef kan ishiin teessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen haaranii hin sodaatina. Yeroo sodaattanii isaan beektanii akka barbaadan sin irratti ta'uu barbaadu. Jechumayyuu waan taane sodaata akkashii sammuu keessallee akka hin dhufne jechuudha. Isaan akkanatti sodaattanii jalaa akkanatti callistan taananii hin dhaga'inaa fi yeroo isaan iyyassanii yookiin sagalee isaanii waraabbattu akka marrajaa isiniif ta'uuf jechuudha. Isaan deebitanii dhugaa dubbachuuf keessattuu Saudi Arabia keessa ijoolleen jirtanii jechuudha. Waan akka sodaata akka malee amma bilbila yoo qabaatte viidiyoo doon taane viidiyoo waraabuun dhoorkadha. Sagalee isaanii san sagalee ishiin sitti iyyitu san waraabbattaa jechuudha. Bilbila kee dhoksitee kiisii keessa godhattee jechuudha. Isaan booda marrajaa kana inni agarsiifattaa isaan ishee nama si deeggaru yoo argatte yookiin immoo yeroon keessu si deeggaruu danda'a. Marrajaa isa qabaattee gaafa deebitee akkasittillee irra ga'uu dandeessa jechuudha. Kanaafiyyuu sodaata akka malee fileessi. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee hin sodaatu. Maaliif akka ta'e hin beekan. Haaraa taate maal taate yaa'u gisee jalqabaate si sodaachaa gin hin sodaatina. Yoo sodaattanii akkanatti jalaa gadi cabdanii isheen san irratti baatis mataa keessan irratti baatii jechuudha. Kanaafuu jalaa akkanatti jalaa gadi cabuu hin qabdam jettiin tun dhukkubsachuu dandeessi hin beekamu. Malee dhugaa dubbachuu fi bakka ol jedhaniituma akkanatti ol jedhaniituma ija keessa hin laalanii jechuudha. Waati sodaattee jalaa gadi cabde taanaan isheen si rukutti bakka uleetiyyuu hin dhagdi jechuudha. Kanaafuu namni tokko asirratti namni sagalee kiyya dhaggeeffatu ijoollee haaraa kan taate sodaata akka malee haala hojii keetii irratti kuraatii kennita. Isaan booda wanti isheen mataa irratti si baatu takka illee hin jiru. Seeraan dhuftee paaspoortii qabda. Seeraan waan dhufteef immoo atillee seeraan gaafachuu dandeessa jechuudha. Keessattuu immoo lakkoofsa maalii qabaachuu qabdu? Yeroo baay'ee isiniifaan immoo lakkoofsa biiroo isaan qabaachuu qabdu. Akkasumas immoo kan hin baasii qabaachuu qabdu. Kan hin baasii ijoollee baay'ee nuu kenni. Ani asirratti isinii maxxanseetan ture warreen lakkoofsa hin baasii hin qabne jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessaa amallee isiniifan maxxansaa jechuudha. Jalatti koomentii bakka barreessitanitti isiniifan maxxansa hin jira waan ta'eef kan Saudi Arabiyaa lakkoofsa 5 nan jedhu lakkoofsa bilbilaa hanga nama 5titti maxxansanii turanii jechuudha. Kanaafuu tokkoon irratti yaaltu isaan booda waan akkana kana gaafachuu dandeessu. Sodaata akka malee biyya ormaa keessatti gaafa sodaatan obboloota koo biyya ormaa keessaa hin galanii yookaan dhukkubsattuu ta'u yookiin immoo hin beektu iyyaa raboota. Kanaafuu sodaata akka malee dhugaa dubbachuuf nan beeka waan beekaa beektanii anis waan akkanaa mudannoo akkanaa nan qaba. Yeroo jalqaba biyya arabaa dhufu baay'ee takkan sodaadha. Garuu sodaan keessuun namni beektanii sodaan biyya arabaa keessatti simmiidha malee isin fayyadu. Sodaa jechuun immoo jalaa gadi cabuu yookiin immoo baqa injiraan miti. Waan akkasii kanaan sodaata akka malee yoo hin sodaanne yoo waa hunda bartaa jechuudha. Kanaafuu immoo rakkinni waa baay'ee si barsiisa. Waa baay'ee baratta. Waa takkallee sodaan
akkanaa kun sodaan jalaa akkanatti gadi cawuu kun akkasin keessa hin jiraanne jechuudha. Isinii galee maaliif sodaan si miidha malee waan si fayyadu miti. Si miidha gaafa siin jiru humna keetii irratti illee biqaa everything. Ani namoonni beektanii ani dhugaa dubbachuuf yeroo sanitti baay'een sodaadha. Wanta naan jedhan hunda baqa fiigin amma fooq irratti gaafa hin galla ta'e bishaan fooq ni beektu jaarikaa isa guddaadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama miidha. Kanaafiyyuu hin sodaatinaa, jalaa gadi hin cabinaa. Jalaa gadi hin cabinaa waan isin jedhu maal sitti deebisuu arraaba waan akkasii kanammoo fayyadamuu osoo hin taane akkuma ta'etti ta'ee akkanatti jalaa gadi laafuun arabootaaf aamilee keessan yookiin immoo waan isaan sodaatetti fakkaata. Kanaafiyyuu namni mucayyootaan dhugaa dubbachuuf beektee oduu dabaddabanii rukutusan nama akkanatti jalaa gadi laafuu argatanii itti taphatu. Sii galee kanaafiyyuu hin sodaatinaa, jala akkanatti gadi cabinaa isiniin jechuu barbaadetanii. Yaa ta'u malee immoo yeroo dhuftan biyya arabaa yeroo dhuftanii ofitti amanamummaadhaan biyyaa ba'a. Waa laman jaalatanii jedhu namni gabaa dhaqee waa laman jaallatu jedhu miti. Haadha manaa gabaa dhaqee waa laman hin jaalatanii jedhu. Kanaafuu waa laman jaalatinaa yookiin immoo yaaddoo ofitti amantee sammuu kee amansiistee biyyaa ba'uu qabda. Beektee namoonni tokko tokko gaafa daa'ima gatanii biyya arabaa dhufanii daa'ima saniif yaaduu hin dhiphatu hojiin asii hojii jedhee yaada jedhee wal faana hin ta'u waan ta'eef sammuun isaanii maal ta'a biizii ta'a jechuudha yeroo hunda. Waan isa yaadaniif hojiin sun harkaa baduu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo biyyaa baatan ijoollee baay'ee namoota baay'ee waan an arguuf hiriyoonni kiyyallee namoonni akkasii ni jiru. Gaafa daa'ima gattanii biyyaa baatanii baqa yeroo baay'ee daa'ima saniif qalbiin daa'ima san bira jirti yookiin immoo bakka yaaddu san jirti. Hojiin asiitii fi baqa injiraa miti sammuun isaanii akkasumatti biizii ta'ee dhiphataa jechuudha. Kanaaf mucayyoon tun beektanii yookiin daa'ima gattee dhufuu dandeessi yookiin immoo baqa waan ta'e rakkina wayitii jechuudha. Kan sammuu ishee dhibbisee akkanatti. Kanaafuu obboloota koo waan akkanaa kan yeroo biyyaa baatanii ofitti amantanii waan akkanaa kana baqa jabina hin jiraamne jabaattanii hojjettanii ijoollee keessan illee haala gaariidhaan guddifattanii isiniif wayyaa isin jechuu barbaadetanii. Egaa waan akkanaa kuni sirrii miti. Kanaafuu obboloota koo yeroo baay'ee ijoollee nuuf dhiphistanii sammuu keessan nuuf dhiphistanii ofii keessaniif illee ofii yaada. Maaliif jennaan sammuun namaa xiqqoodha. Waanuma xiqqoo irratti kan sammuun namaa beektanii dhukkubsataa ta'anii yookiin immoo dhukkubsatanii. Kanaaf waa lama osoo hin taane dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een ni jiru. Bakka lama yookiin immoo waan akkasii kana yeroo gaafa biyyaa baatu ofitti amantee ofitti amanamummaa qabaachuu qabudha. Beektanii zimbiloo odoo hin taane ani deemiin hojjedha yoo jette deemee hojjedheen of jijjiira yoo jette ani yaada sammuu keessaa baastee ofitti amantee waa hunda of keessaa baasuu qabdaa jechuudha. Kanaafiyyuu hojii arabaa jedhee yaada jedhee wal faana waan hin taaneef waan akkanaa kana murtoon kan keessanii jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf ani ijoollee baay'een arga waan ta'eef maaliif gaafa maatii osoo hin taane daa'ima xiqqoo furraafaa warreen dhufanii sammuun isaanii dhugaa dubbachuuf dhukkubsatanii kan galan baay'eetu jira jechuudha. Baqa hin danda'an. Kanaaf yeroo biyyaa baatu yeroo ammaa kanatti immoo beektee qarshii xiqqoodhaan biyyaan baatu waa baay'ee borosasii hedduutu jira. Akkuma durii san waan xiqqoodhaan biyya keessaa hin baatu jechuudha. Waa baay'ee balleessitee qabeenya qabdu balleessitee osoo uumaan hojjetatiin immoo gaafa biyyatti deebitee galte iyyummaa irratti kufta malee wanti ati eenyu jettu tokkollee hin jiru. Kana sammuu kee amansiistee biraa ba'uu qabda jechuudha jalqabuma. Kanaafuu ijoolleen keenya waan akkanaa kanarratti sammuu keessan amansiisaa isiniin jechuu barbaadetanii. Egaa dhugaa dubbachuuf ani ijoollee hedduu waan an arguu fi waan an argisi waan kun immoo murtoon kan keessanii jechuudha.
Ana akkasii dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama. Kanaaf akkasiniin jedha obboleewwan koo wanti isin gochuu qabdan immoo sammuu keessan bisinaa yeroo baay'ee firii taatanii gaafa hojjettanii siniif wayya maaliif jennaani asaabni yeroo baay'atee wantoota adda addaa nama mudatuu danda'a beektanii barbachuuf waan homaan nutti fakkaatu ammaaf waa baqa namni beektanii waa hedduu yaadu sammuun isaanii hanqina dhiigatillee godhachuu dandeenya dhukkubni sammuu hin jira waa hedduutu jira jechuudha. Kanaafiyyuu biyya ormaa keessatti immoo of dhibbisuu akkasumas sammuu ofii dhibbisuun sirrii miti. Hojii irratti beektanii hojii arabaa jedhee dhiphina aarii waan akkasii kana kan dhukkuba adda addaa namatti fidu jechuudha. Ani beektu waan akkana kana. Kanaafuu yeroo sirriidha yeroo aaraa kanatti yeroo beektanii nama dabbaraa nama baqa hunduma nama yaadachiisa gen immoo ofitti amanamummaa qabaachuu qabdu. Dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa kanatti daa'imti xiqqoon hojjetaa jirti. Daa'imti xiqqoon waggaa 15 waggaa 16 biyya arabaa deemaa jirti. Kanaaf namoonni gurguddaan immoo sirriitti sammuu keessan amansiistanii yeroo baay'ee amantaa keessanitti illee biyya Oromaa keessatti sirriitti amantaa keessanitti illee cimtanii waa hedduu dabarsuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf dhiphachuu waan akkasii kana sirrii miti. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Baay'ee nagaan naaf tura.